الحمد لله فرعين لين برمالك أنا ديبسي رجيسي Baga gammadde. walumaanuu sababa maqeetii fi sababa daawwattootaatiin na deebise malee sila naaf hin deebisu. Atiyaa fi baarilleen egaa faraan maallaqa siif deemu mucaan kun miskiinaa itti heerumuu qabdaa jaan. Baartu kana jedha. Baaruu yoo kana. Baarumaa jeeba ni kamitti itti heerumaan hin jaaladhu. Ittiin si kannaamu. Ittiin si kan faraan ittiin heerumne mana xiyyaraa deemi. Waa lama keessaa takka filachuun qaba beete yookaan deemuu yookaan faraanumatti heerumuudha. Warra keessan biyyatti bilbilee warri keessan ni kaasee godhu. Ni kaa namni sitti godhu waan amni. Faraan itti heerumuudha. Sammuu xiyya keessaa dhiisi gurrarraa ona yaa'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washama arkafune kabajamtoota fi daawwattoota xiyya bakka jirtan mara salaamtaan tiyyeessin haadha qabdu dhufee mana yaadduutiin jira. Arraan tana alhamdulillahi faraha maallaqa xiyya naa deebisee jira. Maqaa keessanii naa deebisee hedduu tokko Oromoo tiyyeessiniin jaaladha galatoomaadha. Doraala 250 irratti hafeefillee sanillee dhiiseetiif jira. Dhugaa dubbachuuf silaa isin jiraachuu baattanii na cinaa maallaqa kanaaf faraan naan deebisu akkuma yaaddootii fi akka keessanii maallaqni kun naa deebi'ee hedduu takka galatoomaan isin jaa maaliif asitti harkaamtaa jechuun keessanis hin oolamu wanni harkamuufis yaaddoo irratti waa dalaguu deema wanni dalagu. Akka waan fatiyaa fi bahar faraanis si kanninaa ja'anii takka godheetitiin yaaddoodhaan yoo isatti hin heerumne nurraa deemii naan jaanjee yaaddoo yaada kanarratti dalaguu deema. Yaaddoon ala kana abbaa manaati kiraa manaa kafalu jirana fakkaate anaa fi rayyaanii jira ijoolleellee mana gamasii jirti kaameera yaadoo ifadheeti qadumaan nu waliin turaan isin daawwattoota. Egaa daawwattoota kiyya kunoo kaameeraa dhabifadheetiin jira yaaddoon isin turu kunoo ala kanaa bakki inni jiru fagoo miti taayitiin eeggadhaan qadumaan nu waliin tura. Yaaddo nagaan taa'e otoo sin taane taa'e adiidhaas ma haali ala kana maal godhu jirta turte bar si eegee si fadde haa araba sanii waliin moo anuma arabni maaliif asii dhaabbate isaa hojii haasawa jeeti yaada keessa seenee ani shakkaa bara araba kana gana akkumaan deebi'anii si fuudhanii na fakkaate na bira akka dhiyootanitti. Kamre. Nagee walaa alhamdulillah akkamitti. Baba. Baba. Rayyaan fidii deebi yaaddoo. Rayyaan fidii deebi. Oromiyaan nama guddaa tokko akkam gooti. Ni loydi. Taa'e kamee wayiin sitti himuu deemaa bara. Maalatti himuu deemta? Lafaraan illee bara maallaqa naa deebisee dhageesse. Viidiyoo inni gadhiiste kalaaleetti maallaqa si deebisee ture. Amma maallaqa naa deebisee jira. Haa galatoomne. Baga gammadde. Walumaanuu sababa maqeetii fi sababa daawwattootaatiin naa deebise malee sila naaf hin deebisu. Daawwattoonni keenyallee hedduu haa galatoomanii. Hedduu haa galatoomanii dhugaa isaan. Egaa faraan maallaqa siif deemu mucaan kun miskiinaa itti heerumuu qabdaa jaan. Akkam? Faraan itti heerumii. Gaa. Akkana jaan kaafatiyaa fi baariin naan jeemi. Dhugaadha? Dhugaadha. Jettee heerumii siin jenna? Faraanumatti heerumii egaa maallaqa siif di. Mucaa bineensa kanatti hima? Akkamittiin itti heerumame? Mucaan bara fedhiin isaatiin maallaqa hin kennamaa. Dirqamaan fide haa isaan akka waan. Sodaateeti. Amma sanumatti baarsiin kannaa jee amma akkam jettattiin heeruma. Mee akkamittiin itti heerumaan hin jaaladhu. Baartu kana jedha? Baariin jedhu kana. Baarumaa jeeba. Ittiin si kannaamu? Ittiin si kannaa faraanumatti si kannaa. Waluu dhabdanii isin akkam. Amma waltaanee migaa walitti araaramnee nagee isinii buusee isin jidduudhaa fixee amma faraan itti heerumii naan jee. Yoo faraan itti heerumne mana xiyyaraa deemi. Egaa yaaddoo xiyyaa ammaan tana si aarsuus hin barbaadu. Dhuguma jirtuun sitti himuu deema. Kaameeraa kaaddeetiin jira hanqumaan ol seenatti daawwattootaan salaamtaa jiin. Kaameeraa kaaddeetiin jira? Waati araba hojii haasoo jirtaami. Ol seeneetumaan bakka kaaddee waan kanaa yaaddoo wajjin marii adda jee. Kun olaa asiin kaa'e arguu hin dandeessa. Duubaanii fagoo san keessa keessa? Kaa'iga. Ni fagaate? Akkuma natti toluttiin kaa'e. Hedduu fagaate. Sirii sureessa?
aadisiisuus ni dandeessa yoo fagaate. Maal kana fageessite rabbii? Gammachuu maallaqa xiyyaatiin daawwattoonni keenyas dhaga'uu jeetiin kaameeraa achi kaadde sis yaamuu danda'e. Asumaanumma gaafii si gaafadhatan naa deebise. Baaris gaa eega deemjee faraantii heerumtu malee jee waa lama keessaa takka filachuun qaba beete yookaan deemuu yookaan faraanumatti heerumuudha. Waa lama keessaa namni tokko filataami. Yoo faraanatti heerumuu barbaadde walumaan taaneeti aanaa bahaari warra keessan biyyatti bilbilee warri keessan ni kaasi godhu. Niqaa namni sitti godhu waan amiti. Tana jalumaadhee hawaan faraanatti heerumuudha. Sammuu xiyya keessaa dhiisi gurrarraa ona yaatu. Filannoon xiyyachumaa deemuudha manuma fatiyaati. Fatiyaa siin jeema baartu siin jeema. Baarumaa jee. Ittiin siqannu qabaa siin jenni. Faraa miskiinaa ittiin siqannaa naan jee. Egaa mana kana abbuma manaa qabaami. Sanumaa fi jaanes. Yoo faraantti neerumne deemuu. Yoo faraantti neerumne mana keenya deemuu. Kalaas taayirees. As silaaniin ta'a daawwattoonnis mana yaaddoon dhaqqiin ichis hin taa'in naan jaanii jiran ammas ni beekta. Asiin taa'attis naan dandeenyamu as taa'uudhaaf. San gubbaanis jaartiin teetis waa hedduu hedduu jirti ni dhaga'a. Mana keessas taa'uu hin danda'u. Amma alhamdulillah namallee hedduun beeka. Sanumaafuu mana baarii deemuun silaa waan ittiin tolachumaatu bakkaan amanee jiraaddu. Baara jalaatii diitii callisii ta'e. Hayi mana abbaan mana narraa deemii jee akkam jeetiin ta'an. Narraa deemii yookaan faraan teerumii naan jee akkamittiin ta'a. Baarumaatu kana jee. Baarumaatu kana jee. Mucaa dheengadda ana fuudhee hidhatti na darbee Oromoon akkana cinqamtee rakkoo keessaa na baafte kana ammas deebii teerumsi hin jaamin. Baarbar akkuma waan mucaa sanuuf irraa sodaateeti. Dhufee manaa na fuudhaa jee. Mucaa du'aa kana sodaata. Ayi ati viidiyoo maallaqa na kan san irratti nagarre akkatti wal gubbu. Siifi yaaddoon. Ana beekaatiin dhiise mucaa kun ifuun beeku jeeti. Siifi yaaddoon wal gubbabbaati kottaan irraa fuudhaadha mana kee kanaa'u marseetiin qabsiisee si fuudhaa jee. Saniif amma inni sitti heerumii naan jechuudha. Sodaateema? Callisi taa'es. Anaa dhufu. As taa'ee akkamitti ta'a? Anaa dhufee lammaffaan qabsiisu. Ana akkasiis qabsiisuun barbaadu lamada sababa xiyyaanii. Mee telefoonii dhiita qoyisa qote. Baaritti bilbila. Baar maal irraatti birbirta? Marii siinii mari'achuu dhufe malee wayiin baarii naa bilbiliyyeessi bira dhufe. Laa baaritti hin bilbilin. Ittiin bilbilin haa dura haasawinee fixannaa. Hogguu haasawinee dhumee booda itti naa bilbilta. Waan hin juuna irraa fuudhin. Dura naa wajjin haasa'e. Maal jettee? Mana keetis hin taa'u warra fatiyaatis hin taa'u hin deema. Mana kiyyaas hin teessu mana fatiyyaas hin teessu. Mana kee taa'uufis naan ayyamamee jiru. Taakkan taa'u. Faayidaa halkan guutuu baar anumatti haasawaa bulee waa'uma mucaa kana nan mari'achuudhaaf. Halkan guutuu tatteenyeetuma kan manatti haasawaa bulee ati akkam jettamee kanarra. Abbas bilbiltee maaliif nan gaafatame? Halkan saasaan akkamti sirra bilbila ijoollee keessa waltaa dadhabdee jirta jeetiin si dhiise. Halkan guutuu sitti haasawaa bulee baara. Naan mari'achaa bula. Afaan isaatii baafatee faraantti si afaan isaatii baafatee faraantti si kana nan jedhe. Akkamitti nama wajjin jiraachuu dandeenye kanatti? Bartanaan na dhibee meeti. Mana tokko naa dhahi bakkaan jiraachuu qabu. Kalaas manaan si kireessa. Mana naa kireessitee duboo jaartiin teenii ayyamtii maallaqa narraa kafaltee waan baatii guutuu akkasirra dalaguma faana laala. Dalagaan dhabamte. Bakka dallaala dalagaa nama geessan gizaan dhaqees dalagaan hin jirtu. Dalagaan dhabamte. Dhabamte. Maal wajjire? Yookaan firaayin biyya galaa'u. Biyyatti hin deebi'e waan nuuli ilaalladde. Kalaas asumaaniin baara hangalaa'u qaba. Asii dheessaa? Baarumaa irra dhufe sanii irra deebi'a. Baara azaaba gubbaa baatee azaaba irra deemta ammas? Akkamiin ta'uu qaba baaruma saniin galee akkuma duraanii yoon jiraadha jees maallaqa warra keenya dibee sanuu fixee. Rakkoon agarree? Rakkoon tanaan raamtuu dhiisa. Rakkoon azaaba daawwattoota hordoftoota keenya azaaba itti hima. Baararra kanaatu azaaba. Baasan hedduu jira. Biyya tana warra Suudii jiru warri Yaman jiru hundi keessanuu baararra baatan. Anis irrumaan beerni beeka baara. Egaa baararra baatee bittee miree azaabarra baatee kamii azaabarra deebi? Akkasuma deebuu wayyaa haadha. Alaa siifin kireessa mana barbaadeetiin siif kireessa nama bira. Mana sanaan kireessin hanganaa siis hin dararu. Akkumaan baaraan galuu san akka mala naa barbaadduuf hin dhufe malee si dararee mana naa kireessi mana keetiin nagalchi ganaa kana booda sirraan barbaadu bareeda. Anta baaraatti hin galu. Baarumaan hin gala. Baaraan galuu. Akkaan galuu san mala naadha akkuma duraanii. Nama meeqaatu dhume baaratti asitti deeme. Yoo rabbi qooda kiyya godhe yaadamu. Doonii Yaman asirraa Yaman irraa fuutee gara Jabuutiitti nama ceesiftu. Karaa Bososotti nama ceesiftu. Beekaatii bishaanitti nama galabbata.
Maaliif namni asirraa achi deemu kun yoo namni asirraa achi deeme namni achi as deemuuf hin jiru. Anchi kadhee galas rakkadee haa akkasumas. Na dhagee waan asiin jiru. Dooniin asirraa Yaman irraa fuutee achi nama deebiftu. Namni kun rakkoo biyya tana keessa jirutu achi dhaqee nama sanitti hima. Waan san ta'eef doonii asirraa achi nama deemtu sana garagalchan beekaa nama. Sanumaafuu dooniin deemuun isin ta'uu jecha jirta. Maallaqa asirraa fudhatanii atis gara si galchan maal faayidaa irree. San bira yoo qottees affaarni beekame affaariin si taphatti. Duba kana hunda na sodaachiftee akkamaa ta'uuf deemtaati. Natti nimi kana. Ogguun hojiidhaan irra ga'een harka ammaa rakkachuutu man jiru. Keessan maan dabara rabbumaa keessa na dabarsa. Yoo kaameraa keessee waan akkana nasiin qaba. Ay maal qaba yoo naase. Anaaf rakkoodhaan ibsachuu qaba. Waa baaratti hin deemu. Akkamiin taatu baniin gala biyyatti. Na yaachisu jirte yaada guddaa tokko keessa na galchite. Achi deeyitee achi rakkaturra rakkoo jirtu ammaan tana yoo sitti himee yoo diddee deemtes ni deemta rakkoo hin jiru. Ammoo waan jiru tokko waan fuula kee duratti si mudatu tokko silaa namni duraanatti himanii waan ati booda jettu tokko ammoo tana sitti himan. Asiin gara Somaaleetiin asiin Affaar keessan gara irraa dhaabbadhu. Ati akkuma yaadda'u yeroo lama baara gara deemta. Arrakkachuurra warra keenya nan jibbu waan ta'eef galuun barbaade malee waan biraati. Galuu gani. Heerumaa sin jaalatu. Heeruma biyyattuu dhabeen dhufne. Mana siin kireessa. Ayi. Asuma taa'eeti ji'a shanan IOM'n teessusan taa'eeti xiyyaaraan gal. Ayi boruu na katabda. Boruu. Amma galmeen hin jiru. Amma bara haaraawwan kun hanqa baatii tokkoffaa moo lammaffaa barreessan amma. Taa'eetiin eeggadha akkuma kana keessatti akkumaan keessa jiru kanatti. Baatii tokkoffaa fi lammaffaa keessaa ni jalqaban. Hanqana kataban akkumaan keessa jiru kanatti taa'ee eeggadha. Manaan si keessan keessatti. Saareen mana sirreessisiisee haadha manaatiin wal sin dhoorku isin jidduudha wanti. Laa nama bara YouTube si bane dalagadhu isin jeera. Teessee YouTube keessaa dalagattee. Nama bakka qabutu YouTubaa guddifachuu danda'a. Rakkoon qabutti qabuun jedhama. Callisina yoo mana sirreessuu baadhees fuudhee nama biratti haa. Akkuma duraanii nama bira na keessa. Nama bira si haa. San booda ni barreeffatame. Ji'a baatii lammaffaa tokkoffaa yoo isaan barreessan ni barreeffata. Si barreessee ji'a shanan isaan nama taasisan san yeroo tokko malee beekadhu ji'a shanan guutuu nama taasisan. Ni galta biyyatti. YouTube kee fudhattee nu galtaa. Biyya qofa jijjiirra absensii siif jijjiira. Jijjiireetiin si jala erga. YouTube dalagatta galtee akkasitti. Hasa yaaddu yeroo hunda YouTube nu meetta. YouTube kun waan dalagatan qaba. Hanqa irraa kun eegaa mana kee kana dhufe baatii lamaaf hin deeman riyaala shannaan ergin. Ish faayidaan isaa maali? Obsa barbaachisaa. Dura monetize ta'uu qabu. Monetization eega siif baname booda maallaqa siif lakkaa'uu. Amma maallaqa lakkoo hin deemi? Hin lakkoo hin maallaqa. Amma guyyaa isaatti sii qaban baatii takka sii qaban duraanuu. Baatii takka ittiin sun guutamte amma siif banama. Nan banamne re'a nammaa. Ni banamaree obsireeti. Daawwattoota hordoftoota keenyaa tasliim yeruma gabaabaa keessatti maallaqa fudhachuu barbaaddi. Eegaan gammachuun gammaduu barbaada maallaqas fudhadhee. Rakkoo tiyyi kana hunda maallaqa saniin akkaan fudhadhu yookaan dalagaa harkadhee ogguun dalagadhee maallaqa saniin akkaan rakkoo hunda keessaa ibbaasuun barbaada. Na gaafadhu maallaqa siin kan. Hayyee galatoomii maallaqa naaf kan. Waan bakka maallaqa barbaaddu maallaqa siin kan. Dhalaa silaa woofuma. Duraanis sumaan afaan nu jira maallaqa. Dhalaa woofuma hin diddiimessitu woofuma hidhiin diimessitu woofuma. Waan hin diimessan anni hundi baddu amma ogguun ballo beeka akkasirra haa ta'u eegaleen maan dibadda. Silaa sun hojii teenya isatti hin dhiisa. Akkasii. Akkasii kana rakkoon hin jiruuti callisii taa'ee barreeffadhuutii gali xayyaaraan. Rakkoon qabu. Amma xayyaaraa katabadhee galuu hin dandeenye. Oggoo Finfinnee baanan sani gabbu'ee akkamittiin biyya teenya galuu danda'e hattuu jira jaan. Amma maallaqa isaan irraa fudhatan sanuun qabu lubbuuti yaa'u ni balleessanii. Akkamittiin galuu danda'e. Afaan Amaaraa hin beeku. Akkamittiin biyyumattuu galuu danda'e. Amaarii dhabuu jirti. Ogguun dhufisan dallaalaan na fide maallaqa warra keenyaa bichoo fudhatee. Naftanyaa dhabuu jirti Finfinnee keessa. Amma Oromoon guutuu Finfinnee keessa. Afaan keenya haasawanii. Afaan Oromoo ni haasawanii nama dhabu. Hayi dubaan maallaqa hin qabu Finfinnee takkaa dhaqee hin beeku. Hiriyaa kiyya tokko keessa jira Finfinnee keessa. Lakkoofsa barreesseen si kan akka gabbuuteen. Naa bilbilaa jettus kaa Oromoon si bilbiltiimi. Oromoo gabbuutee hojjetu. Namoota tokko tokko ni beekan afaan beeku ni jiraame. Isaan sanii wajjin
teessee bakka takka lakkoofsa kanaa bilbilaa inni sun dhufee si fuudhame maallaqa siif hin dargeessitta. An kana hunda inni juuf dadar malee dadarii ol takkaa kotee hin beeku. Finfinnee keessa hin beeku akkaataa itti gabbu'anii xayyaara irraa gisee bu'an galan sanuu hin beeku moo takka. Kalaas sun rakkoo malee hin qabu. Anaatu hiriyaa Amma ati kana hunda naaf goota jechuudha. Hiriyaa kiisan hundaa'u anaatu siif gootisa waan kana. Kana hunda naaf goota. Dhugumaan nama gaariidha akka. Wallahi rabbi sirraa jaalatu nama akka keetii kana wal gubbaa riskii isin yaadaba. Sihii baarii fatiyaa Oromoo maraa'u rabbi isin yaabuutu. Maallaqaan. Kanaafuu galuudhaaf. Akka rakkataa keenyaas gargaartanii. Galuudhaaf waan takka rakkatu. Ani amma galuu saniifillee hamila hin qabu. Waa warra keenya nabbaase. Hanqaan kafalee lubbuutii tana faayideessutti dalagaas nasiiba kiyyan dhabu barbaadeetiin dalagaa seenee achi booda gisee rabbiin naa mijjeessee wal naa qixxaattetti biyya gala. Akkam jirtu? Wanni jiru siin galle hogguu wal naa qixxaattetti maallaqa warra keenya hunda kafalee jiruun tun kaanatti toltettiin biyya galaan siin jira. Manaa sii qireessa jechuudha. Ta Finfinneedhaati immoo galatoomee hedduu takka maallaqa naa guutii asittis na katabdee wallaahi ati dhugaan dhiiraa hedduu takka galatoomii anfatiyaa fi baara akkas naan jee siin jiru. Akkam? Fatiyaan sinarraa baarii sinarraa deemnaan hin jenni. Dhagee kasittiin immoo jira. Duraan irraa baasi haa. Fatiyaanis baarii sinarraa deemni jenni. Baar dhugaa maashaallah miskiin hedduu takka. Nama jaalatuusi fatiyaallee daranii. Sanumaafuu fuuluma kee dura kaayatiin kaameraa ifumaan asiisitee piraankii sirratti dalagee. Akkam? Dhuguma gaa. Piraankii sirratti dalagee amma. Wallaahi. Dhaabana kana naasisiifteemu. Kun achi ilaali kaameraan fuuluma kee dura taa'u jiraan. Piraankiidha. Fatiyaanis miskiina dhugaati. Baarilleen hedduu takkaa galatoomanii nama jaalatanii. Baarii akkana ja'aa wayitatti jettu fudhatama naan qabaanne garuu ammoo ja'uus ni danda'a maaliif? Baariin jennee anilleen piraankuma sirratti dalagee. Bar waan akkanaa jechuudhiisi faraanuu kan mana isaa deebisee ganaa maal wajjin jiru natti hin fakkaattu. Piraankii si godhe haa. Piraankii sana dalagee? Dalagii meeshaa xiraa miti. Likkuma immoo. Likkuma immoo. Callisteetuma kaameraa osoo harkuu. Idaareef wanti akkasitti fageenya keessa kaameraa keesseef. Bar rayyaanii na jalatti harkee firraasumatti himi. Himeetuma irratti dalagaa jeetumaan kaayaata gara galchee sirratti dalagee. Wallahi yaaddo hedduu takka galatoo dhugaa. Piraankii teessii milkooftee jirti. Likkuma immoo. Hedduun gammadee naa milkaa'uudha. Takkaa yaaddoo irra piraankii yaalee naa milkooyne har'a dhugumaan naa milkooyte dhiifama tamaa. Dhiifadhu nama rakkoo hin jiru. Laansumaa fi hin dalageewu. Waan itti dalagde kana dalagde? Gallukkii faddatumaa. Akkam? Dhugaa siif hin dalageen tan. Wallahi siif hin dalage. Daawwattootuma akkana hin arrabsine narraa dhiifama. Godhanii jiini natti. Akkana hin arrabsine dhugaa aduu takka arraba kanaa sodaadhaan. Wallaahi. Maal jenni sirra daawwattoonni sin arrabsan? An daawwattoonni na arrabsu nama hedduu kan namni arrabsuun argee. Ma dhuguma garuma qulqulluu saniin dhiifama naa godhiiti viidiyoo gallakkifadhu. Khalaas dhiifama si godhanii jira viidiyoo ta'e gallakkifadhu. Daawwattoota. La'atumaan gallakkifadhu. An amma viidiyoo durarratti itti haasee yaaddoo jeetiin dalagee keeti viidiyoo ni gallakkifadhu. Maa gallakkifadhu rakkoo. Laasumaaf hin dalagee mata dureen kiyyaam ture. Daawwattoota hordoftoota keenyaa tasliim akkana na goote duuba maaliif na arsite? Sirra fatiyaa fi baarii natti haaruu taa'u. Dhiifama naa godhee jira hedduu.